السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندخي سنفون جيني ربي سنفاتو يجا ورقرتي حارة ماتي قرتي يوتيوب خيان تهين سبسكرايب قرودا ماتي خاند دبلمتني خيري تناولين شير قرا چورا دندينيا نموتا قرتي سنين بي نفس شير قرا خبيت نفس شير قرا wanni konni gartee waan qabatamaati dawaa gartee yaalii irra ture osoo hin ta'in dawaa gartee yaalamee gartee wanni hundinuu paarfektiidha jechuudha. Kun ammaan tana waan gartee qabatamaadha jechuudha. Saniifuu dawaan kun maalirraa dalagama laal muka qaama isaarra jiru kana sirriitti addaan baafadha. Footoo gartee muka kanarra jiru kun hidda mukaati. Mukni sunis maal jedhama afaan gartee isin beeytan ka biyya keessaatiin qabaruushuma. Qabaruush jechuun waan akka gartee baalaan waraantiiti. Baalaan waraantiin waan akka gartee qoree jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo gartee garagaraatti kan argamu daraaraan isaa gartee irra hedduun isaa adiidha. Kana saniifuu gartee qabaruushiin dawaa gartee ajaa'ibaati. Dawaa hedduudha qaba. Dawaalee hedduu san keessaa irra tokkummaan isinii mufadha. Fakkeenyaaf gartee dhukkuba tiruutiif akka ajaa'ibaatti inni kun ni barbaachisa. Tiruu birallee dabree narvii dhukkubbii narvii yookaan gartee qorra akkamitti itti godhan kan jedhuuf muka isarraa jiru kana magaalaarraa gisee bittan muka kana sirriitti daayitan hurreessitanii hoggaa inni qaceelotti hurraa waan gartee akka carqii qulqulluutiin irraanii gingilchitan carqii qulqulluu laaltaniiti carqii qulqulluu saniin irraa gingilchitanii gisee gingilchitan booda hamma xiqqaa tokko laal quba lamaan kanaa fuutanii bishaan danfistanii bishaan san deebistanii burcuqqoon naqattan bishaan danfaasan eega bishaan san danfaasan burcuqqoon naqattan booda ficaasaa hurraasan quba lamaan kaayee guddoon waayettuu sallaa sadiin qabdanan keessan jiru ni oowwaa waan ta'eef quba lamaan akka fuutanii bishaan san keessa bishaan burcuqqoo san keessa buufattanii gisee buufattan ittiin akkana gootan gisee ittiin akkas gootan booda ganamaas kubbaayyaa takka dhuydanii galgalaas kubbaayyaa takkatti dhuydan jecha qabaattu deemaa wajjin yoo dhabdellee humaa sukkaraa wajjin yoo nama dhukkuba sukkaraa hin qabne taate jecha yoo nama dhukkuba sukkaraa qabu taate ammoo kophuma bishaanoo bichaadhaan akkas godhattanii baay'ee takka bakka kunigaa waan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam isaa dubbatee nabi muhammad rabbi irraa ergaan itti dhufti waan dhagee qofa dubbata. Kanaafuu warritti amantanii kattiin amanleen dubbii tana godhaatii dhugaa ta'uusaa inni ergamaa rabbii ta'uusaati saddaan baafattanii wanni inni ijjatuun dhugaadha. Nuti hedduutti dalagannee agarre. Kanaafuu mormii amantiitiif osoo hin ta'in dhala namaa hin taatanii isin fayyadachuuf isin gallakkise. Kanaafuu itti fayyadamaatii nama baay'eetu dhukkuba tiruutiin dhumaa jira. Nama baay'eetutu sababa narvii qabbanaa kanaan dhumaa jira. Lubbuu nama takkaa yoonii fi gartee du'arraa oolchan akka nama addunyaa tanaa guutuu lubbuusaa du'arraa oolchee jette amantiin teenya. Man ahyannaas fakkanama ahyannaas jami'a. Lubbuu nama takkaa du'a jalaa oolchinaan sawaaba nama dhumaatii addunyaa tanaa mancaatii addunyaa tanaa seef godhe keessaa tokko taata jecha. Kanaafuu hundumti keessan ni dhageessanii dawaa kana sheer godhaatii wal biraan ga'a. Zeetiin isaa tun ammoo akkamitti irraa baafannaa yoo jettan gizee akkasitti humtan. Muka hidda kana gizee akkasitti humtan hurraa isaa san akkatti dhuydan isin himeetiin jira. Ka isiniin hurrooyne jira ammoo ka isiniin hurrooyne ka jalatti hafu jajjabaa isaa. Kana fuutaniituma bishaan hangana takka fuutanii yookaanuu hangana lama fuutanii okkotee yookaanuu gaawwaa kan biyyeerraa dalagamu ni jira. Baay'ee hootastii dhagaa inni hoggaanii fi ibiddarra kaa'anii danfisan baay'ee takka isiniif oowwa waan ta'eef isa sanii fi bishaan waliin ibiddarra keessanii bishaan itti neexan deebitaniiti zeeta qallaa magaalaarraa zeeta zeetuyyoo harkatan bareedaadha yookaan kaan salliixa gartee fufurdaa kanaa miti zeeta qallaa kanuma ta'e haa ta'u
zeeta qallaa fuutaniiti itti gootan itti neexan waliin danfistan sirritti wajjin affeeltan bishaan ati itti neexe kubbaayyaa lama yookaan kubbaayyaa sadii akka gartee ati baay'ina gartee qabaruus tumteetiini bishaan gartee ati gartee achi keessatti tumtee bishaan ati achi keessatti neexasan ibidda saniin gizeenii fi inni danfee keessaa dhume kaafe sun zeeta isa kanaati jecha magaalaa irraa ammaan tan isa kana bituurra akkaan isinii jeesanii yoo fayyadamtan irra isinii wayyaadha baay'ee gaariidha warri ittiin nama wallaantulleen warri ittiin gartee wallaanachuu barbaaddulleen kara saniin irra isinii wayyaadha kan amma mana qoricha aadaa jiraa jee gatii isaa asirraan isinii murteessuun adabaa miti gatiin isaa maaliif bakka wal dhaba jecha namni kun bakka adda addaatti isa kana bakka sirritti itti fayyadamee waan gurguree ififillee piroodaaktii isaa waan jalaa fudhatuuf anas taa'ee gatiin isaa hangana deemaa achi dhaqaa bitaa maarre jechuun adaba nama dhoorkitiisi isinittis kijibuudha taati bakkatti wal dhaba gatiin isaa walirra qaala'uudha danda'a kanaafuu walumaa galattuu gaa inni alaa kulli haal dhukkuboota baay'ee takkaaftu aadaa gizee biraatis biizinillah rabbiin na laaffise qabadheetiin isinii gadiin dhufaa akkasitti zeeta isa kanaa akkasii gizee jalaa baafatti gubbaarra dibattan hangan takka fuutanii bishaan danfanna hixanii garatti ganama galgala gadduydan dhukkuba tiruutii fi dhukkuba narvii dhukkuba qorraa waan nama okkolchiisu waan nama haduucu waan qaama kana keessaa nama caccabu lafeen kan nama itti dhudhukkubu kan gartee qaamni isaa itti dhudhukkubu rabbi dawaa godhee jira ergamaa keenya nabi Muhammad yetutu isa kana wallaanadhaa jee jira itti fayyadamaan isiniin ja'a hadaraa harka keessan naga isin harkatu yuutuubii kiyyaas sabiskiraayib godhaa maatii taana waliin haa guddannu isinittuma himaa jirra isinilleen waliif himaadha akkasii guyyaa gaarii harkadhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu warri teekto akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu qorichi kun qoricha bareedaadha bareedaa bira kuteetu namni gaa tokko qalbii itti qabee waggaa laale karattuu gizee walitti dhufne abawaan saritti dalageetii ilaalee wargaa wanni ati jette sun dhugaadha warri jettan baay'ee takkallee galatoomaadha kadu'aa inaa gootan ammoo jazaa keessan jannataan rabbi isin haa galchuu so waan badduu asirraa gallakkeessu jiraannee waan kijibaa itti nyaachuudhaaf minaamin jennee silaa asirraa waa himaa jiraannee karattuu isinuu walumatti aaruu turre amma garuu namni baay'een lafa masgiidaa waggaa salaataadha innee fi lafa magaalaa irratti gizee wal agarre baay'ee takkaan bar waan sanitti dalagaddee baritti takka maddee bar na fayyaddee jirti haa galatoomi haa warri jettan warra istii garaa keessaan qabne hundi keessanuu isin haa bara keessu akkasitti gaarraan tanaas qoricha kana waan ajaa'ibaati keessattuu dhukkuba tiruutii fi narvii nama dhukkubdu maal akka isiin taate ol baati tiktok yuutuub irratti ol baatanii laallachuudha dandeessan irraa fayyadamuudha dandeessan yoo isinitti tole akkasitti irraa takka maddaa isinitti tolu baatus guyyaa gaarii isiniif haa ta'u assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu maqaan isaa maali eenyu akkamitti dalagatanii yuutuub irratti itti hotta